Rikatan yang nangkasa, orang badan mau tak tahu, karena kos atas subakas. Elala. Media ratijal kaba, wanjari kola walillah lacu. Namni qalbi qabdu dhaggeeffadhu. Ela. Akkanatti akkanatti boqqolloo harka lamaanii qabadhu. Dabita. Akkanatti boqqolloo harka lamaanii qabadhu. Dabita. Lamuu hinatu jedhe. Lamuu hinatu jedhe. Maatti kana. Hatta gammachi. Maal isa jiisire? አማርኛ ለምታዳምጡት እቺ እናት የሁለት ልጆች እናት ናት። ሁለት ልጆቿን ባልየው ጥሎባት ጠፍቶ ሁለት በቆሎ ሰብራ ለልጆቿ ተቸግራ ሁለት በቆሎ ሰብራ ለልጆቿ የወሰደች ይዟት ስፖርት እያሰሩ ህግ ቦታ መውሰድ ማስፈረድ ሲገባቸው ቪዲዮ ሪከርድ አድርጎ ለቋታል ማለት ነው ሚዲያ ላይ። ይሄ ደግሞ የማንቀበለው የሀገራችንን ባህል የምጥስ ህግ ብቻ ሳይሆን የሀገራችንን ባህል ራሱ ይጥሳል። ለዚህ ነው ድምፅ የምንሆነው። እናታችን ከአዲስ አበባ በኋላ ትመጣለች፣ እረዳታለን፣ እንደውም ማለት ነው ድምፅ እንሆንላታለን ማለት ነው። ለማታውቁት ሰገሌ ሲደገፈና ኡስታዝ ከየ በገለጋ ንፍተኒ ሰገሌ ሲደገፈነ ኡስታዝ ያደኑ ከነቱ ደገፈታ አገኘዋት አርገት ነጋጀታ hatte jedhee miidiyaa irratti viidiyoo si olii gad deddeemaa jiru kana argadheen jira. Mee sagalee si waliin dhaggeeffannaa. Yoo isin koomeentii irratti fidi jettan sa'aatii lamaan booddeetti isiniifan fida. Yoo isin fidi jettan immoo nagaana jiraattu. Akkam jirta fayyaa keetii? Nagaa jirta? Baga nagaa taate. Maqaan kee eenyunni? Masarat dhalattuu naannoo eessaati? Shawaadha. Maali waa'een boqqolloo sun? Waa'een boqqolloo ni dhabee daa'ima waan nyaachise dhabee abbaan ishee nama gadee deemee ijoollee abbaan nama jiru rakkatee boqqolloo mataa lama. Daa'ima koo nyaachisuudhaafan abbaan harkatti gatee deeme qansiraan hojjedha. Birriin qansiraadhaan hojjedhu nagahuu dinnaan jettee dhaggeeffadha. Okay. Ijoollee daa'ima meeqa qabdaati? Ijoollee lama qabda. Ijoollee kee waan nyaachistu dhabdee boqqolloo muka lama cabsattee jennaan akka sana si godhanii? Qaama seeraati moo abbaa boqqollooti? Qaama seeraati. Mana hidhaa si geessaniiru? Mana hidhaa si geessanii. Erga mana hidhaa si geessanii si geessuun jiraan oollee maaf akkas si godhanii? Ka jedhu seerri immoo mabili isaan si baasee? Seerri immoo akkamitti si gadhiise? Abbaa kana dhiitu ofirraa bakka irra badee jedhee na gadhiisan malee badnatuwanii na gadhiisan iyyumaan. Okay. Ijoollee kee waan. Akkas kana fakkaata. Miira keessa dagalchee viidiyoon kuni haati tokko yoo rakkattee beelooftee ustaas dubbadha. Viidiyoo kee dhaggeeffadheera. خلاص استاذ بوينا Namni waan fedhe haa ta'u haati kuni rakkadheeni viidiyoon mul'ataara. Amma wanti gabaabaa tokko haadha kana akka isheen gargaaramtuu fi fidi an akka dhuunfaa kotti ituu ilma namaa miti ta'eeti seexannuu jechuudha. Seexanni nama fakkaattee dhufte ilmoo kooti na jalaa rakkatee naaniin waan inni nyaachisu dhabeetu jettee maqaa haadhummaa sanatti natti dhaga'ama natti akka dhuunfaa kotti. Seexana caalaa diinni namaa jira. Diinni ilmoo namaa hin jiru isaa. Garuu jechuun ituma hanna ta'eeti ituma hanna guddaa qotiyyoo tatame sangaa tatametu ta'e seeftii namaaf miidiyaatti hin baafamu. Seeftii namaaf viidiyoon hin waraabamu. Namni kun ituu hannichi hanna guddaa yoo ta'e jechuudha miidiyaatti waraabamu dhorkaadha akkuma seera biyya sanaattu.
hin danda'amu seeftii nama sanaaf. Sababiin namni kun maatii qaba, boor jireenyi isaa jijjiiramuu danda'a. Boorillee namni kun jijjiiramuu danda'a. Garuu kun nan rakkadhe, nan dhabe. Ilmoo koo waan hin nyaachisu dhabe. Kanaafidha rakkina takkas na godhe jennaan haadha kana jilbeeffachiisee waan kana godha. Jechuun qaamni mootummaa ituu waan kana ilaalu amma yoonaatti namni kun to'annoo seeraa jala hin galle taanaan sirrii miti. Kun wanta nama jibbisiisudha. Wanta addunyaan namatti kolfudha. Waan addunyaan namatti kolfudha. Kana gargaaruu qabayyuuti malee akka kanaa gochuu hin qabu. Afaan amantii barbaade amanu namni. Afaan barbaade haa dubbatu. Saba fedheerraa ta'u. Hanna mitiiti foon namaayyuu nyaachuun hin danda'ama namni waan nyaatu yoo dhabe lubbuu isaa oolchuuf. Hanna kana wanta guddaa mitiiti. Akkuma amantaa kamittuu. Kanaaf tokkoffaa namni kun seeratti dhiyaachuu qaba. Namni haadha keenya fide akkas godhe. Seeratti dhiyaatee adabbii isaa fudhachuu qaba. Adabbii barsiisaa ta'e. Sababni seeftii nama tokkoo eeguu dhabuutiin. Lammata miidiyaatti baasuu. Inni kan biraan gargaarsi haadha kanaaf ta'e wanti kana dura nama tokkoof ta'e hin beekne haadha kanaaf ta'uu qaba. In gargaarra waan Rabbi nu dandeessise yeroo gara gargaarsaatti wanneettan deebeenan dhufaa. Viidiyoo akkasii arguu caalaa garuu baay'ee nama gaddisiisa wallaahi. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkasitti nu mootummaa biyya bulchaa jiru waliin dhaabbataa jirra. Waliin jirra. Ammayyuu waliin jirra. Garuu waan akkanaa kana tarkaanfii irratti fudhatamu taanaan maaliree sayyidii wayitii wal gabbarramu. Bar waan akkanaa arguu baqaaf waan akkanaa arguun barbaadu jechuudhaaf Hacaaluu Hundeessaadha. Biyyoon itti salphatu biyyoo keessa jiru gootonni kaleessa du'aniif waan akkanaa arguu mannaa jedhanii dubbatanii qabsaasaniiti dhabamanii. Gatiin jaraa hadda bishaan dhuge. Waslaattaan tokko dubartii tokko sanuu waan nyaachisuun dhabe otoo siin jettuu maal takkana si godhe jennaan rakkoo jette. Viidiyoo argitanitti achirratti dhaabata silaa. Dan achirratti dhaabatu silaa kuttaas ispoortiis maalis gaafasiin rakkoo jettu utuu namummaa qabaate bulchiinsi naannoo Shawaa aangoonni naannoo Shawaa keessa jirtan poolisoota dubartii kanatti akkana godhe seeratti nu hundeessitan taanaan awwaanan dubbadhu tokkoyyuu hin qabu. Seeratti dhiyaatanii akkuma jarri viidiyootti gadi baasanii dubartii kana salphisanitti bulchiinsi naannoo Shawaa adabbii walqixa. Yoo dhuguma dubartiin kabaja qabaatte, yoo dhuguma haati madaala qabaattee kabaja isin biratti qabaatte, namni kun seeratti nuu dhiyaatee fakkeenyan ta'u taanaan nu sagalee keenyan dhaabnu jechuudha. Mikinaanni dubartiin kun qaxaqqatamteef dhabuu hiyyeessummaa qofa. Barra akka hiyyeessin tuqamneef halkanii guyyaa sana teenyee ijji nu gurraacha'ee cobnee dhumaa jirraamnu. Haa jiraatu nu jalaan tuqinaa. Sooressaaf eegichi godhamee manni sooressaa eegamee hiyyeessa akkasitti salphifama taanaan biyya maalii qabna ree? Mubaarak jechuun qabu wallahi bulchiinsa ganda sana akka barbaadu nu yoosa. Bulchiinsa naannoo sana akka nuuf iddanu. Assalamu alaikum duraan dursee akkam jirtan fayyaa keessanii mube galatoomi viidiyoo kana dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ati dhuguma nama hawaasaaf quuqamu nama yeroo kamuyyuu rakkinna hawaasaa bira dhaabatudha. Hedduu onni irraa si galateeffadhaan. Gaafa takka jedhee viidiyoo kana argee jalqaba irratti feesbuukaa fi tiktookii illee poostii godhee ture. Tiktookiidhaan dhaabbanni tiktookii qabee
Viidiyoon sun akka namni tokko hin argine godhan jechuudha. Gama biraatiin ati ammoo ulfinnatu si mala kabajamuu qabda Mubaarak. Haadha jechuun nuuf waan itti qoosuu hin qabnedha. Dubartiin bar obboleettii teenna, haadha teenna, haadha warraa keenna. Kabajatu isiin mala. Ilma namaa tokko ani qaama seeraa yoo ta'e maaf hattee namni wayita siin jedhu beela'ee hate rakkadhee hate nama jedhu tokko adabuu nuus hin barbaachisu. Boqqoolloo mataa lama bar sangaan hannee qabeenya biraan hannee. Waan kanarratti jechi isaan jedhanii dubartii san akkasitti dararan sun nama sammuun isaa yaaddu nama humaanitii namummaa qabu ka bineensa ta'e malee namni ittiin dhagaamne hin jiru. Namni kana deeggaru hin jiru qaama mootummaa keessas qaama kana deeggaru tasuma jiraachuu hin qabu ilma namaatii sun bineensa malee. Bineensi bineensa har'a bineensuu garaa siinaa bar. Bineensi bosonaa yoo itti maxa'ixe bar xilaata sirraa dhoorgaa bar xilaata sirraa ittisaa bar. Haadha tana ani jalqaba irratti Mubaarakiin galateeffachuu barbaada. Haadha tana barbaadaa ture nullee. Facebook kanarra argaa turte Arafaat Abubakar Faati maxxansee barbaadaa ture. Dubartiin tun akka an argutti dachii shawaa keessatti miti rakkoon irra gahe. Loqoda afaanii irraa ka'ee Mubaarak dhiifamallee naa godha. Yoo tasa wanni kun akka an hubadhetti dubartiin kun nama qe'ee isii irra naannoo amma jettu kana jirtu natti hin fakkaattu. Yoo dogoggore ammoo ragaa kana nuu qulqulleeffatta. Naannoo kamitti rakkoon kun isirra gahee qaamni seeraa ammoo deebisee isii gadhiise sunis warri osoo seeratti hin dhiyeessin isii rukute bari akka Mubaarak fakkeenyaaf ati qaama seeraa yoo ta'e poolisiin tokko nama tokko viidiyoo waraabee dubartii miskiina mataa lama fudhatteedhee viidiyoo waraabee rabbii jedhi. Wayitii isii ol kaasanii gatteessisanii isiin dadhabdee akka kufte sammira nyaattee garaan qabdu. Lukkeettuun isii jala kuftee achi gadhufte jettee achi gajjiite. Oluma kaasanii itti fufsiisan. Abboo rabbiin rahmata akkamisii godhaate akkanatti miskiina cakkana. Dhaga isitti maan biyya faranjii keessa jira. Wallahi billahi faranjiidha rabbiin maa addunyaa itti kenne jettee yoo gaafatte Mubaarak. Akkanatti sihii imimmaan buusuumi dubartii ulfaa yoo argan. Tarakkattee akkasi boqqolloo lamaaf dararan saniimi dubartii ulfaa yoo argan makiinaa dhaabanii bishaan kennaniif. Makiinaa dhaabanii. Mee rahmata bakka hin qabnetti rabbiin rahmata sii godha obboleessoo. Haadha tana dararaa dubartii miskiina tana cabsitee ol kaasaa boqqolloo lamaatti jettee yaa rabbiin haaroo jetta abboo rabbiin kanaaf hiyyummaa itti buuse bar. Kanaaf bar hiyyummaa itti kenne. Addunyaa kanarra deemtee ol aaltee ummanni akka ummata sanii walitti cakkanu hin jiru. Haasidummaan hiyyummaan kanaaf ummata keenya dhaalte bar. Mee namni haadha tanaaf mataa lamaaf jecha nyaata isii kennu mana geessitee nyaachisuu qabda ture osoo kabajaa namummaa qabaatte. Nama salaatu yookaan akka nama rabbiif godhanii da'waa sitti godhan. Cakkanee kan qabu kanaaf rabbiin waa maraa nama keenya dhoorgate. Kanaaf hiyyummaan ummaddabe. Nutuu walitti cakkana. Nutuu garaa walitti jabaata. Nutuu waan xiqqoodhaaf mee haadha tana osoo haadha qabdu akkamiin miidiyaa irra fiddee ushaappii dalaysiisaa caccabsitee haadha tana ijoollee daa'imman wajjin isii rakkattee rakkinna kana isii mudate dabaltee maa kennitee fi maan gorsin ayyootiyya yoo beelofte anat deeggarsa sii gaafata. Maamaa Mubaarak godhe kanan godhina haati teenatu rakkatte. Ijoollee kana wajjin dalaramaa jirti. Hawaasni Oromoo bal'aan addunyaarra jirtan namni walirra humna qaba. Waan dandeettaniin haadha tana bira nuu dhaabbadhu maaf hin jedhin. Fiddeetiniin namni si jaju hin jiru. Waraana geggeessitee ulaa galaanaa nuu deebifte see taati. Bahara diimaa Itoophiyaadhaaf Oromoof deebifte si fakkaate. Finfinnee Oromoof deebifte si fakkaate yoo haadha teenna luqeettuu cabsitee miskiina waan nyaattu dhabde ta'e ilma ofiititti waan afaan keettu dhabdee daa'ima isiitiif rakkattu kararra gabbaaftee jilbifachiiftu. Eenyu si jaja kanarratti? Ol'aantummaa seeraa kabachiisuuf kana goote odoo dhugatti seera beeytee ati qaama seeraatti xiyyitee haati tu waan nyaattuun qabdu mootummaan deeggarsa godhuufi qaba raashina kennuufi qaba jettee gaafachuufi qabda ture jechuudha. Kanaafi Mubaarak ulfaadhu kabajaa guddatu siin mala ammallee rabbiin hawaasa kana keessa si kaa'ee hawaasa kana rakkataa kana bakka maraa fuuftee rakkoo kumaatama baaftee ka du'a itti murteessan du'aa baraarte ka lubbuu isaa irratti murteessan du'aa fuute har'allee haadha tanaaf akkati waan gaarii gootu an abdii qabaa rabbii gaditti sirraa ammallee taanaan ammallee du'aa isii godhuu qabu manni Oromoo guddaa xiqqaan si eebbisuu qaba. Wallaahi billahi nama akka keetii gabbu'ee hawaasa keessa miskiina tajaajilu rakkina miskiita imimmaan buusu kuni saba kam keessa iyyuu sa'aatii kanatti hin argamu. Kanaafuyyuu ulfinnatu siin mala namoonni haadha tana irratti yakka kana raawwatan nuti amantiidhaan obboleessoo ani biyya faranjii keessa ta'a takka Ahmad ati muslima jedhee namni ofirraa na dhiibe hin jiru. Maal barbaadda? Maal sii goona? Maal rakkatte? Jedhanii nu gargaaranii bar. Ati biyya keessatti haadha tana masqala isii nuti bar amantiin keeti. Namummaadha humaaniti. Humaanitiidha malee ilma namaa irraa eeggamu. Kanaaf jecha wanti nama Mubaarak sitti dhaammadhu tokkoffarratti warri biyya keessa jiru yakkamtoota kana qaama seeraas yoo ta'e seeraan gaafatamuu qaban. Dubartiin tun yoo badiyyuu qabaatte
yoo qaramaan si jabaatee cakkante cakkantichi jechuu achi jilbiifachiiftu san waajjira seeraa keessatti dubartiin kun kana balleessitee seera kennuu qabda. Seerri adabee dhiisee sun ajandaa keetii miti. Ati abbaa seeraa yoo taatellee jechuudha. Ani gaafuma viidiyoo san arge namoonni kun seera dhiyaachuu qaban. Jarri kun yakkamtoota. Yakkoota akkanaa irratti mootummaan bilchiginaa gadi fageenyaan balaaleffata. Dhugaa sitti hima. Lootee seentuun hin jirti mootummaa keessa. Ka uummata dararu guutee jira. Qaama isaa da'oo godhatee, aangoo isaa da'oo godhatee, silxaana isaa da'oo godhatee ka hawaasa dararuun jira. Garuu haadha warraa tanarratti dubartii tanarratti qaamni mootummaallee kana deeggaruun jiru. Kanaafuu namoonni kun akka seera dhiyaatan jalqaba irratti ni gaafanna. Lammaffaa irratti Mubaarak haadha tana naannoo isiitii rakkoon itti mudate kana hawaasaaf akka isiin ifa gootu. Namoonni naannoo kana jiran warri seeraallee namoota san qabanii hatattamaan tarkaanfii isa barbaachisu akka itti fudhatan. Dheengadda waan dalagamen beeyta. Badii dalagame nama tokko Baalee keessatti yakka fokkata nama manguddoo tokko akkasi duriyyee reebde san yoo yaadatte Mubaarak. Har'as taanaan wanni haadha tana mudate saniin garaagarummaa takka illee hin qabu jechuudha. Kanaafi nuufitii kunoo si jala teennee si eeyina. Kanarratti yoo wal biran dhaabane namni kanarratti biran dhaabane sun xilaata kee qofa osoo hin taane xilaata ilma namaa hundaati. Hawaasa hundaati addunyaa guutuurra nama jiru. Obboleessoo ummanni keenya ka Itoophiyaa haqa isin akkana walitti cakkanta roobni illee isinin roobu dhugaa isinitti hima. Ka facaafattanis seeraan isiniin biqilu. Midhaan gayaallachii keessanirraan galfattan. Haqa isin walitti cakkanuu dhiiftanitti. Haqa isin miskiina dararuu dhiiftanitti. Haqa isin miskiina azabuu fi ibiddatti qabuu dhiiftanitti isinii isin roobu yoo isinirree roobe biqilaan keessan seeraan isiniin bahu. Maaliif jennaan rabbiin onnee keessanii fi waanyoo isin wal waanyitaan argaa jechuudha. Maal abboo guddaa dhabame beeka dhabame ulamaa dhabame biyya san keessa. Warri isin bar mujrima munaafiqa isin jettaniin kuni humaanitii ilma namaa irratti abbaa jannataaf azaaba galchu san rabbitu beeka. Yeroo tokko ani muslima ofiin jedhee of dhaada. Na caalaa warri jannata galu warruma isin kiristaana marri jettaniin kan. Dhugaa rabbi sitti hima. Maaliif jennaan amantii isaanii tuuyyuu amantii kiristaana jettee laalta maleeti. Namumma irratti gara laafumma irratti qarqaarsa ilma namaa irratti ummata kana namni ga'u hin jiru. Nuti mujrimoota akka jirrutti. Garuu akka nama wanni itti deemnaa jechuudha. Kanaaf namummaan hin dursa. Kanaaf warri biyya keessa jirtan yakkamtoota kana seeratti akka nu dhiyeessitan abbaa fedhe yoo ta'an obboleessi kiyya badii kana yoo dalage Mubaarak wallahi adabbii seerri isaa kenna irratti seera faana jira. Ka garaa kiyyaa wajjin dhaladhe naannummaa dhiisati garaa kiyyaa ka ba'e haadha tana yoo obboleessi kiyya darare ragaan ol ba'ee kun obboleessa ebaluuti ani yoo fidan wallahi waan an seerri itti murtees anis seera faana jira jechuudha. Eenyummaanuu cakkaanyi akkana nama barsiisuun qabu. Kanaaf Mubaarak galatoomi hawaasni kennas waan kana Mubaarakiin faana dhaabbadha haadhatee na tana maqaa itti godha. Isii har'a abbaa warraa isii badheeggatee biraa deemi. Ijoollee isii quban qabu. Daa'imman waliin. Haadha jechuun laalimee bar. Haadha jechuun laali. Haati haadha Mubaarak. Abbaa warraa si dhalchee akka barbaade si biraa kuta. Isiin garuu laalime ijoollee san wajjin kuftee cabdee ka'aa jirti. Ijoollee san wajjin har'a waan nyaattu dhabdee jennaan ijoollee ofiitii boqqolloo mataa lamaa hatte. Boqqolloo mataa lamaatiif luqqeettu isii caccabsan. Namni isii waan nyaattu kenne. Namni isiidhaaf waa godhe hin jiru. Kanaafi hedduu ulfaadhu. Ammallee kabajamii. Duratti rabbi si haa oofu. Akka ati miskiina gargaartu rabbiin si faana jira. Nutillee kanarratti si faana jirra. Kaleessallee akkuma siin jedhe waa'ee kee hawaasa bal'aa beeka. Namummaalleen kanuma hedduu galatoomii siin jechuu barbaadeeti. Jala kana teennee waan itti jiru haati dubartiin tunis waan isiin himattu hawaasa kanaa qulqulleessi akkaawuntii isii qopheessii fi diyaaspooraan biyyoota garaagaraa keessa jirtan. Warri rabbiin addunyaa kana isinii kenne. Rakkina qabeenyaan qabdan rakkina wanni hin qabdan. Kanaaf bakka jirtanirraa kunoo Mubaarakiin argaa jirtan nama 6,000 as jira. Waan dandeessaniin haadhatee na tana bira dhaabbadha. Dhalattuu naannoo Shawaati ammaaf immoo kan isin jiraattu eessa? Godina Baalee aanaa Dalloomannaa ganda jirre. Amma kan isin jiraataa jirtu naannoo Baalee keessatti. Taateen kun kan inni ta'e Ahmad naannoo Baalee keessatti. Ani loqotaan beekee dhiisi. Loqotuma isiitiin. Akkaawuntii bantanii baankii keessanii. Akkaawuntii as sokkaa ittiin banamu